cinqaa akkanaan fedhu yoo kan dhuftu taate dhaamsa akiraa dhaamee jira har'a booda jalan deemu iccitii jettu iccitii qabettu haa gadhiistu ka barbaadde iccitii sana anuu dhageeffatuuf hawwee jira jechuudha kasiin ayyuu fuudhuu isaatii miti kana arsuu iccitii guddaa jira jetti haa dhiistu tokko har'a booda jala deemee hin barbaadu abdii kutee jira jechuudha dhufti taanaan dhufiin dhufti haafti taanaan haaftu walaa isillee walaa ayyuullee dhiisee morka isaanis gamaa gamaa yoo kana guban taate ayyuu fi sumayyaallee dhiisee ooluma ka'ee baatii tana keessa dhalaa afurii fuudhee ciqicciki isaanii keessaa illi kiitti ba'e jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftota daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtan nageenyi keenya isin wajjin haa jiraatu jecha tutturee jira YouTube irraa isin jalaa tutturee jira osoo viidiyoo gadhiisin turee jira jechuudha. Akkuma beektan samoonni Itoophiyaa ture Itoophiyaa irraa gara Yemen Adan dhufe ture. Adan irraa immoo osoo hin bubbulin mucayyoo Daanaayit argitanii turtan tan ganda warra Sumayyaa jedhee ture. Tan viidiyoo wajjin dareenee viidiyoo xumuraa isii wajjin gadhiisne. Achi booda isinitti hin dachaan jechuudha. Guyyaa iPhone kana Sumayyaaf bitee Raja Pro Max bitee fi kaartoon ishii isaa jechuudha. Haaraa bitee fi diddee isiin kan namni xiqqoo itti fayyadamu deemtee bitattee iPhone Pro Max kan amma ofumaa itti fayyadamu jira jechuudha. Itti fayyadamaa jira jechuudha. Akkasi Sumayyaaf bite Daanaayit garraa fuudheen booda asuma magaalaa Sanaa keessa jira jechuudha. Yemen keessa jechuudha. Achiin booda gadillee olii gadis hin deemne Sumayyaa barbaacha ni hifadhee dadhabee akkasii hordoftoota daawwattoota keenya Sumayyaa namootaan hedduutu wajji jira fakkaata yoo ilaalan diraamaa kana hunda kophaa isii dalagaa hin jirtu kophaa isii taphataa hin jirtu gaaf kaan Itoophiyaa jirti yoo an Itoophiyaa dhaquu isii Yemen jirti gaaf kaan Adan jira gaaf kaan Sanaa jirti olii ganna oofti jechuudha. Akkasumas Sumayyaan yeroo hunda yeroo dubbattu akka waan ani iccitii badduu yookaan immoo iccitii guddoo sodaadhutti akka waan ani waan akkasii qabuutitti haasayaa jirti jechuudha. Kanaaf ani iccitii badduu homaatu iccitii guddoo homaatu hin qabu waan sodaadhu tokkos hin qabu jechuudha. Sumayyaan waan hin taane haasayaa jirti jechuudha. Namoottan heddummoo isii amananii iccitii guddaa jira akka isiin dubbattutti Said ayyuu fuudhuun nan aarsu ka isiin jettu ayyuu fuudhuun nan aarsu jaartii taate duraanis fuudhi jedheeni an kana aarsu iccitii guddaa iccitii namni hin beekne jira jetti iccitiin maan kunuu maal akka ta'e namoottan hedduu maali wanni maan ati balleessite han jedhee na gaafatan iccitiin Sumayyaan deddeemtuun kun maali namoottan gariin immoo akka waan iccitiin jafaan guddaa wayii dhugaan jirutti Sumayyaa waan akkanaan dalagin iccitii jaarsa keetii alatti hin baasini jedhanii gorsan jechuudha akka waan iccitii wayii qabuutitti. Akkas hordoftoota daawwattoota keenya ani iccitii homaatu hin qabu. Wallaahi haa baastu ni hayyamaa fi iccitii Said irraa ni qaba iccitii badduu jira kan isin jettu wallaahi gabbaatee haa himtu waa takka. Isii yoo dhugamaan iccitii qabeetteetiniin onnee yoo qabaatte gabbaatee haa haasoftu waan hin qabu. Takka ani waan iccitii waan badduu dalagee waan silaa iccitii jedhamu waan namarraa dhokatu waan addunyaarraa dhokatu tokko dalagee yoo qabaadhe wallaahi gadaa baastu. Aayimtu isii qofaa miti namni biraatu yoo qabeetan taati hima. Waan badduudha wanti kun dhokatuu qaba gabbayuu hin qabu iccitii cimaadha jedhanii namoota yaadan yoo waan akkasii qabaatan taate isinuu gabbaasa hima yoo waan iccitii akkasii qabaadhe jechuudha. Kiyyuuma iccitii hin qabne kana isin kiyyuuma zaahamaa goote jechuudha. Kiyyuuma odeessitti iccitii cima jira iccitii guddaa jira. Ayyuu fuudhuun isaan arsin jaartii fuudhii taatu anuu duraan ayyameefi na ayyamu irraa kaatee na amantanii na amanu baatte hiriyoottan isii dubartoota Arabaa obboleeyyan babbareedduu jirtu keessa dhaqxee tana gaafatee jettu ufumaa naa filatte maal jedhanii deemsaniif itti heerumuu ni barbaanna inni nama gaariidha ni jaalannaa jedhan dhugaa silaa itti heerumna si garuu akka obboleettii xiyyaatitti silaala sirratti hin heerumuu jetteen waan wal jaalataniif jechuudha. San qofa ayyuu miti namoota nabee kan arabdoo ta'e mana ofii tura naqanii dubartii ofii keessa tana laalladhu barbaadde laalladhu keessaa fuudhii nama naan jedhe jira na amantanii na barbaadanii laaqana mana naaf feeranii naan jedhanii keessaa na filachiisaniit babbareedduu isaanii maan naan jettare eega lammata fuute namni jaartii lammataa fuudhu
tama argita fokkattu hin fuudhu. Eega lammata fuudhu keen olin bareedduu isii ilaaliti fuudhi. Bareedduu isii tanam hunda caaltu barbaadadhuuti fuudhi jetti. Tasilaa uummanni mana isaaniitti na affeeraniitiin laalladhu fuudhi jedhan wallaahi babbareeddi. Garuu isii maa itti tana caaltu barbaadadhu jetti. Eega lammaffaa fuudhuun keen olin bareedduu fuudhi. Maal gootaa taa fuudhaa jettee. Xiqqoo hin bareedan isaan naan jetteetiin dheerinuma qabdi ijoollummaa qabdi umrii isaanii ganaa 15. Takka 15 takka 16. Asitti tole keessaa fudhadhu. Akkasii yoo waan kan dubbadhu kijiba isin fakkaata namni akkana godhu jiru jettanii wallaahi dhugaadha wallaahi isin kijibu wallaahi dubbii dhugaa isin himaa jira. Namni silaa beeku ni beeka kanaa wajjiru akkasi amantanis amana amanis dhiisa. Kanaafuu nama akkasittuyyuu keessayyuu ilaaltee naaf filataa turtettuyyuu anjaartii lammataa fuudhuu kiyya qofaan isii aarsee akkatti ilmaan tiyya jalaa qabattee walii gadi hin baafattu. Isilleen guyyuu viidiyoo dalagdu keessatti kan jettu iccitii guddaa jira kanoon hin beekne. Akkas jedha yeroo ramadaanni kalaa jira taa'ee abbaa manaa kan kee wajji walitti deebi'i wajjin jiraadhu olii gad deemu dhiisi daa'imman qabattee jedhanii namoota hedduu ni gorsan. Daanaayit illee immoo akka warraatitti ganda isaaniitti maatiin isiitii fi maatii warra Sumayyaa ganda takka baadiyyaa keessa jechuudha. Maatii warra Daanaayit san adaadaa isaanii fa'aa fuudheet ganda warra Sumayyaatti ergee jechuudha. Waan akkanaatu jira jaarsan xiqqoo waan dhabbiin uumameet ilmaan jala qabattee olii gad deemu jirti. Ofiifuu miidhamu jirti kophaa yoo deemtu isaa wajjin jiraatu akkana waa hunda waan silaa jedhamu jedhanii kadhatanii maatii isaanii akka isaan tole jechisiisaniif bilbilaan akka isaan achitti itti ka'aniitiin itti himanii walitti nu araarsaniif maanguddoo akkas dhexxillee isin maal jettee nu jidduu isin waan hin beeknetu jira nu jidduu hin galinaa jetteeniti maanguddoo illee haala isaanii ofirraa dhiite jechuudha. Kanaafuu warra daawwattoota kiyyaa anis viidiyoo illee waraabuu jibbeetumaan viidiyoo osoo gadhiisin ture torbeef deema jechuudha osoo viidiyoo waraabin. Channel kiyya irratti osoo gadhiisin jechuudha. Channel nama tokko irratti gadhiifama ture viidiyoo ka kaameraan kadhoo isa illee waraabee jira ka akkattis wajjin waraabne illee ni jira. Viidiyoo iddoo argee kanaaf ture jechuudha. Viidiyoo waraabuun na jibbisiiseet ammaaf kunoo mana isin kireeffanne asuma magaalaa Sanaa keessa Yaman keessa hoteeluma keessa jiraachaa jira jechuudha. Hoteeluma keessa jira jechuudha. Ana amma Sumayyaa barbaadu irraa ijoollee barbaadu irraa har'a boru isiin dhufte echaan jedhee kalaas barbaadu illee viidiyoo illee dalaguu itti dhiise. Guyyaa 5 akkanaaf deema jechuudha osoo gaduu dhiise. Viidiyoo dhumaa isin argitanii ka yeroo aayifoonii mucayyoon akka kennituuti achi waliin viidiyoon dalee nu fakkaate. Kanaaf wanti amma jechuu barbaade anamma abdii kutee jira jechuudha. Sumayyaan dantaa isiitii har'a booda akka adan jirtu akka mana kireeffatee mana farrashame Reyaal Suudii 200 kan dirhama 200 birrii Itoophiyaa 40 isaa banaannoo saniitiin baatii kafaltee jiraataa jirti. Akkasitti akka jiraatu jirtu manni illee ni beeksisaa mana viidiyoo waraabdee akira isiin gadhiiste argitanii jirti jechuudha. Waan akkanaati jirti jechuudha. Booda rakkadhaa malleen kun boodan dhumataa hin jirtu isii bira. Akkasii haga danda'u kadhadhe haga danda'u jala deeme abdii na kutachiistee jirti. Waan godhu wallaalee jechuudha. Namoota hedduu dhiisiin barbaadinni ufiinuu dhufti haadha ilmaan keetti jettan ufiin dhufti isii amma daa'imman qabattee olii gad deemtu barbaadu. Jaarsa jaarta akka yoo addaan bayanii yoo lolan jaarsis yoo katabira fuudha jaartillee yoo kabiraatti heerumti. Yeroo akkanaa kana ilmaantu miidhama. Anjaartiin an qabu akka gabbaatee dhiirbaatti osoo an jiru heerumtu hin barbaadu. Ilmaan tiyya qabattee ilmaan tiyyaa wajji deemte. Namichi sun hin dhalchine hagam takka ilmaan akka jibbuun beekama. Namni tokko jaartii yoo jala ilmaan qabattee kabiraatti heerum taate ilmaan isaa rakkoo irra ga'uun beekamu jechuudha. Kanaaf namoota hedduu wanni kana dubbachuu danda'eef dhiisi dubartiidha guyyaa guddatte si dhufti. Dhiisi ilmaan keeti gaafatanii seeraadanii gaaf guddatan dhufanii ofiin seeraadanii dhufan jedhan namoota hedduu. An kanan barbaanne kanallee hin dhaga'ullee namoota hedduu akkasittanii sagalee dhedheeraa kana keessan naa keettan. Dhiifama irraa ta'aa sagalee jalqabuma yeroo isin
Sumayyaa barbaadudhaan jettan sana keessumaa boo jira jechuudha. Sagalee keessan dhageeffataa hin jiru asumaan dhiifama irraa ta'a. Nama hedduu sagalee dhedheeraa kan naagaa. Dhedheeraa kana ka addaan hin cinne. Nama takkaa lamaa miti dhageeffataa hin jiru akkanumaan hin xaarina. Namootni yoo waa'ee yuutuubii bittaaf gurgurtaa waan biraa dhimma biraa naan dubbatan taate barruu gubbatti yuutuubii bituu fi jedhaati sagaleen akka akkas wanti naa barreessa akkas sagalee dhageeffachuu danda'a jechuudha. Maaliif sagalee nama hedduu WhatsAppiin, Imoon, Telegiraamaan gara adda addaatiin dhufanitti waa'ee Sumayyaa argitee akkas gootee dhabdee argamtee maal jettee viidiyoo yuutuubii irratti garuu dhiisu jiraati keessan sagalee dheeraan akka yaani isin galatoomaa namootni hedduu anuma yaaddanii ana gorsuu fi garuu waan nabbaa'itaa jiru kan dhageeffadhu. Namni dhimma yuutuubii bitachuuf qof barbaadan dubbisaa isin jala dubbadhaa hin dhageeffadha jechuudha. Taafteen abdii kutaa jira nama Sumayyaa barbaadu dhiisuuf. Naamantanii naamanuu baattanii abdii kutuu jira. Kunoo amma samooni sana amma na kireeffadhee jiraachuu jira sana jettee aadanii mana kireeffadhee jiraachuu jira aadan jettee aadan jettee jala hin deemne sana amma keessa jedhee taa'u jira jechuudha. Akkuma argitan kan jechuudha. Saniin alatti illee waa'ee daanaayit iccitii jettee siin haasoftee waan isii dura darbe tokko fakkeenyaaf an daanaayitiin yeroo isiin ijoollummaa isii beekaa isii daa'imummaa irraa diqqeen irra jechuudha. Diqqoo isiin guddatu jirti aboo mucoo hin bareedda wajjin haaseet anas si fuudhaa jennaan anama heruu hin barbaadu. Anama heruu hin barbaadu gaafa barnoota yuunivarsiitii fixeetti. Akkuma jedhame dubbii walirra dhuftee mucoo yuunivarsiitii fixee haga dalagaa seentutti yuutuubii illee baradhee dalagaa jetteetti waan telefoona naaf iddee dhufteef achumaan yuutuubii illee waan dalagin duraan keessa hin jirtu egaa na biratti viidiyoo asirratti an viidiyoo waan waraabuun dirqama ta'eef egaa asirra kan mul'ataatti yuutuubii waan dalagatin jedhee barnoota isii fixuuf guyyaa muraasaa fi baatii muraasa qofa jechuudha. Baatii 3-4 akkasi yuutuubii illee bareedaadha dalagadhu jedhee haala saniin akka banattee dalagdu godhe malee akka Sumayyaan gabbaatee uummatatti iccitiidha telefoonatti kennu qofa dhufnee duraan si fuudha waan jedhaniif ture kana dura amma deemtee Sumayyaan barbaadin jedheeni mana si farrashee si bitee jedhaa turte daana jechuudha. San isii qofa mallaqa isii qofa sun ta'een abbaan waliin maratanii abbatu akkas jedheen jarattii tana mana qabneefit isillee yookaan hin qaanyoofte fa'a meeshaa mana keessaa jiru guutuu gurgurtee mana gadhiistee asit deemuu qaanyoofte namni maal naan jedhaa sodaatte. Yoo kan mallaqaa fixee rakkatu dandeetti mee nu haa gargaaruuti ganda takka ni gargaarra jedhanitti waan kana yaadanii mucoon haa galatoomtu osoo meeshaa sanuu bittee mana sanuu kafaltee guutuu sarpiraayiz naan jedhin duratti mana qabdii qofa akka kaffalanii fi meeshaa qofa akka bituu deemtu naa himte osoo naa himu baatte meeshaan sun eegifame booda baasuun hin ta'u jechuudha. Meeshaan gatiin qaalii akkuma argitan achirra viidiyoo irra laatan jirtan viidiyoo chaanaalii irratti jarri akkas naa gochuu yaadanii jiran. Aisillee argitu ni goona fi jedhanii jechuudha. Yoo san sababifatte yoo waan akkasii siinu kan sodaattaati. Kanaaf iccitii isin jettu iccitii barbaadde isin garaa dhiistu ani iccitii badduu tamiin hin qabu waan barbaadde garaa dhiistu wallaahi waan feete garaa dhiistu iccitii badduu waan badaa kana dalagga jedhu tokko illee hin qabu naaman ta'e naaman baattanii. Ana ammaa asuma sanaa keessa tasgabbaa'ee taa'u jira. Amma isii barbaacha walii gadi deemu jechuudha. Sanaa amma kana keessa taa'a. Siin achi mana kireeffattee jiraatu jirti. Cinqaa akkanaan fedhu yoo ka dhuftu taate dhaamsa akiraa dhaameef jira. Har'a booda jalan deemu. Iccitii jettu iccitii qabettu haa gadhiistu ka barbaadde iccitii sana anuu dhageeffatuuf hawwee jira jechuudha. Isiin aayyuu fuudhuu isaatii miti kana aarsuu iccitii guddaa jira jetti. Haa dhiistu tokko har'a booda jala deemee hin barbaadu abdii kutee jira jechuudha. Dhufti taanaan dhufiin dhufti haafti taanaan haaftu. Wala isillee wala ayyuullee dhiisee morka isaanis gamaa gamaa yoo kana guban taate. Ayyuu fi Sumayyaallee dhiisee ooluma ka'ee baatii tana keessa dhalaa afurii fuudhee ciqiccii isaanii keessaa illee kiitti ba'a jechuudha. Morka jaraatiif afuruu fuudha. Gamaa gamaan aarsaniif na gubanii miti. Akka sholloota daatota keenya dubbii isheen dheeresse dubbiin hedduun aarsallee waan jirtuuf waan hin taanillee yoo haasa'e dhiifama naa godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura.